Guraan dhalaa yeroo pireezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky fi Donald Trump White House wal arganii gudiitu uumame. Jarri lamaan dubbii walirra deebisanii addunyaa ajab jechisiisan. Kanaaf yoo deebi'anii wal argan maaltu uumamaa jedhanii namoonni hedduun gurqeessanii eegaa turan. Walga'ichi kalee geeggeeffamee nagaan xumurame. Zelenskiin kan dabrirraa muuxannoo fudhatee waan fooyyees hedduu qaba. Ka jalqabaa uffata ittiin qeeqamaa ture dhiisee suufii uffate. Kun ammoo Trump jali murre yeroo fudhatanii irraa taasaa turan. Melaala. Pireezidaant Zelensky duraan dursa uffati kun baay'ee sirraa bareede. Anis akkasuman jedhe. Sirraa bareedeera. Anis akkasuman jedhe. Namni kun kan yeroo darbeessitti dheekkamedha. Dhiifama si gaafadheen ture. Baay'ee sirraa bareedeera. Pireezidaant Zelensky gaaffiin koo jalqabaa. Ati immoo uffatuma gaafasii uffatte. Agartee ani jijjiirradheen dhufe. Ati garuu hin jijjiirranne. Tarii uffanni kee kun kan koorra wayya. Walga'ii guraan dhala irraatti uffata Zelensky malee dhimmi bira ka dubbii kaasee galaata. Deeggarsi nurra argachaa turee fi galatoominaan hin jennee jedhe Trump aariin dubbachaa ture. Zelenskiin ammoo jedhe ture. Trump dhaga'uu dhiisuu mala. Kalee ammoo akka isin dabarree fi Zelenskiin daqiiqa muraasa keessatti marrojaa Trump galatoonfate.